Mr. Prime Minister, I got lost in words. I'm here to give you an award in the form of a diploma and a gold medal. Share godha baga gammadani share godha. Anis leaving jammare. Waan kolfanii dhiisan usaadha kana gammachuudha. Kolfa baga gammadani kolfa akka kolfitanuuf malee akka boosanuuf miti. Share godha achumaanu share godha. Achumaanu share godha warri ashaggiree jettanus ashaggiree kana dhiisaati. Waan hin dhufeefetu hin barin arraban dheeratiin hagaa dura waan hin dhufeefetu hin barin maaliif nama arrabsa maraatu dhuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuunee akkam jirtu nagaadha. Baga gammaddan ummanni inaaffaan qabne ummanni Itoophiyaa jechuudha. Ummanni Itoophiyaan hundi keessan kan Oromoo taatanis kan Oromoon ta'inis hundi keessan iyyuu baga gammaddanii baga gammanne otuma murtuu Hinora abbaan horuu jedhan otuma maraattanu otuma shikaala dhaabdanu otuma kiyyoo kiyyaatanu abbichuun noobeelii isaa fudhatee jira. Baga gammaddan warri jaallattan baga gammaddan warri immoo jaallanni warri inaaftan warri abbichuun ruuyiidhaan jiraachuu isaayyuu kan hin barbaanne baga naatan jechuun barbaada baga rifattan. Warra biyyiin jaallanne baga rifattan warra biyyi jaallattan abiyyi deeggartan baga gammaddanii. Gammachuun isaa kan bara ta'uu fi umurii hadheeratu kan waggaa meeqa nu bulchu haa ta'u biyyattii keenyatti jechuudha. Abiyyiin biyyattii keenyatti maqaa tolchitu beekte jechuudha. Warri afaan sammuu si guute utuu beekte abiyyiin biyyattii Oromiyaa jedhamu dhiisiiti akka biyya addunyaatti fakkeenya ta'ee jira jechuudha. Ati garuu asii hinuma boossa jechuudha. Hinuma inaaffiftaa dubbataan jira hin dhaga'amu. Ati hinuma inaaffiftaa hinuma boossaa jechuudha. Abbichuun dhaqee noobeelii isaa fudhatee jira. Isiniin jedhaa jira garuu hadha fayyinamaa suuraa abbichuu balleessu fayyin arge. Har'a fayyinama noobeelichaa wajjiniin suuraa gad deebisu argee baay'ee tokko na dhibe. Maaliif maqaan keessan Oromoodha. Abiyyiin Oromoo miti jettan gizii haasoftan jechuudha. Isin kan Oromoon ta'in. Maaliif isin Oromoo miti maaliifan isiniin jedhe beektanii guyyaa hadhaa kana Oromoos ta'e Amaaras ta'e hin gammada jechuudha. Saba Itoophiyaa kan ta'e hundisaa hin gammada. Maaliif biyya keenya maqaa waamsise malee jechuudha akka addunyaatti malee akka biyyattii Itoophiyaa qofattee miti jechuudha.